غرغا في خنت مرادفنو الله اين Who is Allah? Who is Allah? غافي كان في كان رغارين انسيف كنو سوره اخلاص يدبسو قف Chapter number سوره بيتو كف قلم ايته كونغا فريرت ربك نجا قل هو الله احد جي ان الله توكيتش Allah الصمد الله يفدن ده إركو عمدات لم يلد ولم يولد هندلوس هندل الناس ولم يكن له كفوا أحد هريان تقول سافنتان كوني كاهما أفوري خرب بيبس نمني فدي أبلو غوفتا رجيه ولا فاخه قامني غوفتا جامع خالي بمسون هي كاسر أفوري خنا غوتي ودنده نودي مسلموني قام سن أكا غوفتا تفلتشو وانت دينو فينجرو هي كاسر أفوري تيولوجي دان ربي هبتشو لاف خن قرماتا لتمسي وخان الدبافناتي إني درا قل والله أحد جي إن الله توكيتش الله صمد الله إفدن ده إركو عمدات لم يلد ولم يولد هندلوس هندل الناس ولم يكن له كفوا أحد هريان تقوى سافنتان ويتا كتابنا من تهندو دبستو وانتو الفقادة نفس ميرجت kan qul wallahu ahad ju chandogiya apanishad boqonnaa ja kutalama lakoisto korratti ikkam evidetiyam rabbi tokkicha lamaffaan qabuja qormaanni lamaffaan allahu samad kanju allah if dandaa irkoo hundaati bagoot gita boqonnaa kudhan lakoisa dirratti angooftaa addunyaa hundaa jaamuun beekama hin dhalanne jalqaban qabu qormaanni sadaffaa lam yalid walam yulad hin dhalus hin dhalannes shifeetash vaashra appanishad boqonnaa jaha lakoisa galirratti naacha sii kasaj janii taana janii ba isaaf gooftaan biraan taane maatiin qabu rabbiin olaane abbaan qabu inni haadhan qabu kan xumuraa walam yakun lahu kufuwan ahad hiriyaan yookaan fakkaataan tokko isaaf hin taane kunis shifeetash vaashra appanishad boqonnaa afur lakoisa 19 irratti akkasumas yajurveedaa boqonnaa 32 lakoisa 3 irratti naata sii paartii ma'aasti jaamee ibsamee jira gooftaa saniif paartimaan hin taane sanamni hin taane fakkiin hin jiru suuraan hin jiru siidaan bocame hin jiru waan kana eenyutu dubbate yajurveedaa boqonnaa 32 lakoisa 3 dhaamsi kun dhaamsa walam yakun lahu kufuwan ahad juun wal fakkaata kanaafuu namni tokko abalu gooftaadha jee yoo kaadhimamaan sun hiikaa sarara afurii kanaan yoo wal ta'e nuti musliimoonni kaadhimamaa san gooftaadha jennee fudhachuu hin dinnu fakkeenyaaf namoonni tokko bagwaan rashinish ooshoon gooftaadha jaan yeroo gaafii deebisaa tokkotti hordofaan amantii hinduu tokko nuti warri hinduu bagwaan rashinish gooftaadha jenneen amannu naan jee an takkaa warri hinduu bagwaan rashinish gooftaadha jaanii amanan hin jenne kanin an jee namoonni tokko bagwaan rashinish gooftaadha jaanii amanan hin jee nama rashinish jaamu qormaata sanii nama dallu qormaanni dura qul huwallahu ahad kan juu jii inni allah tokkicha rashinish tokko qofa ture ilma namaa keessa an gooftaadha namni jee isa qofa hedduudha biyyuma tana keessatti namoota kumaatamaan lakkaa'aman kan gooftaadha fi hin jaan qabne kanaafuu inni tokkicha qofa yookaan kophaa isaan turre haa ta'u malee namoonni isa hordofan inni nama addaati jaan hayyee gara qormaata itti aanu hacennu allahu samad allah if danda'a irkoo hundaati rashinish of danda'a fi irkoo hundaati akka seenaa dhuunfaa isaa irraa barretti dhukkuba asmiitiin qabamee rakkachaa ture dhukkuba sukkaaraa qaba dhukkuba duydaa jabaan rakkachaa ture yaadame gooftaan dhukkuba asmiitiin dhukkuba sukkaaraa fi dhukkuba duydaa jabaan miidhame jechuun akkamitti ta'a qormaata sadaffaa lam yalid walam yulad hin dhalus hin dhalannes bagwaan rashinish madhyaa piraadesh keessatti dhalate abbaa fi haadha ni qaba bara 1981 ameerikaa deeme kutaawwan ameerikaa hedduu keessa deeme kutaa oreegoon keessatti wiirtuu isaa hundeessuun rashinish puram jeetti moggaase booda irratti mootummaan ameerikaa qabee hidhatti darbe rashinish kana booda waan jee mootummaan ameerikaa summii suuta nama ajjeessuun haa kennee jeemate yaadame gooftaaf summii suuta isaa ajjeessu yoo kennamu bara 1985tti mootummaan ameerikaa biyya ariinaan achi booda inninis gara indiyaa deebi'ee magaalaa puunaa keessatti wiirtuu ooshoo koomiyuun jaamu hundeesse samaadii rashinish dhayxanii osoo ilaaltanii samaadii sanirratti akkana jaamee barreeffamee jira bagwaan rashinish ooshoon dhalanne hin duune garuu muddee 11 bara 1931 irraa kaasee hanga amajjii 19 bara 1990tti dachii tana daawwate never born never died but visited the earth from the 11th of December 1931 wanti isaan raanfatan samaadii isaa sanirratti biyyoonni 21 viizaa isa dhorkachuu isaanii barreessuu dhabuudha mee gooftaan gara dachii tanaa dhufe dachii tana daawwachuudhaaf viizaa biyyootaa barbaadu maal jaama qeesiin giriik tokko rashinish biyya tanaa baasuu yoo diddan mana isaatii fi mana hordoftoota isaa gubna jedhe qormaanni xumuraa walam yakun lahu kufuwan ahad wanti ajaa'ibaa qormaata kanniin rabbii olaane malee qaamni tokkolleen dabruu hin danda'u qaadhimamaa gooftaa jettanii waamtan san
وان وهيتين والبرك أبو جل قمنان وانت سنقوفتا متيجول ولم يكن له كفوا أحد أكما بينو راشنيش أكما إلمان ما خاواني ريدا قبا فنيان توك إجالم غرالم حركالم قبا خادم ما قوفتا جتاني إنسان نما والدرقم سيسو جل قمنان وانت سنقوفتا متيجول ولم يكن له كفوا أحد نمني توكو ربي نولاني دچا kuma tokkon Arnold Schwarzenegger caalayo je way Arnold Schwarzenegger dageyse namicha Mr World jami mugam namicha Mr Universe jami namicha jaba dunya tanati namicha jaba watanati qaadima ma goofta jetten san qaama wayitin wal bira qabu jalqamnan qaamni sun Arnold Schwarzenegger hatau Dara Singh hatau King Kong harka kumani sa caalu harka milyonan qaadima ma goofta jettun san qaama wayitin wal bira qabdatanan inni sun goofta mit walam yakul lahu kufuwan ahad hiriyan tokko safintan khanaafu kun hiika sarar afuri kan qur'aana keessatti ibsame obbolees goofta gabbartusan qormaata sura al-ikhlas kanan madal yo gooftaan sun qormaata san dabre inni goofta dhugaati yo inta nagaru inni sun goofta sobaati